Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokko. Amiin. Amiin. Jaalatamtoota maatii Waaqayyoo kan taatan, Waaqayyoon kan isin jaalatu, isinis Waaqayyoo kan jaalattan, maqaa Waaqayyootiin akkam turtanii, akkamiyyoon eegdanii, akkamii sa'aatii kana eegdanii. Amiin. Amala isaatiin galateeffatamaa kan ta'e Waaqa waaqotaa, Gooftaa gooftotaa, mootii moototaa kan ta'e maqaan Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan ulfaatee fi kan kabajame nuuf haa ta'u. Akkasuma maqaan haadha keenya qulqulleettii Dubree Maaramii, kan ergamootaa, kan duuka bu'ootaa, kan raajotaa, akka hojii isaanii akka sadarkaa isaaniitti kan ulfaatanii fi kan kabajaman nuuf haa ta'an. Akka fidaa fi eeyyama Waaqayyootitti, akka fidaa fi jaalala Waaqayyootitti, sagalee Waaqayyoo kan waliin barannu, sagalee Waaqayyoo kan waliin dhageenyu, mata dureen barumsa keenyaa sooma Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos soome keessaa sooma isa guddicha yookiin isa Abii kan jennu sooma kana kan waliin ilaallu jechuudha. Egaa sooma guddicha kana yookiin sooma isa guddaa kana kan waliin ilaalludha. Egaa Gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos erga cuuphameen booda guyyaa 40 kan soome, nutis akka soomnuuf manni kiristaana keenya irraa ajajamnee keessa laphee keenyatiin kan soomuu qabnudha jechuudha. Egaa soomni guddaan Faasigaa yookiin immoo sooma isa guddicha jedhamee soomamu kun soomota gosoota 7 jiran keessaa isa tokkodha jechuudha. Nuti amantoonni gocha Gooftaan keenya raawwate fakkeenya godhachuudhaan ni soomna. Soomni guddaan torbee 8 yookiin guyyaa 55 kan of keessaa qabudha. Sanbata duraa yoo ilaalle sanbata duraa 8 fi dilbata 7 kan of keessaa qabu jechuudha soomni guddichi kuni. Kunis guyyoota 15 jechuudha. Egaa guyyoonni 15 kana keessatti nyaata soomaa yookiin immoo bu'aa loonii fi beelladoota kanneen kana fakkaatan irraa soomne midhaanii fi bishaan garuu guyyoota sanbattanii kan namoonni nyaatamudha yookiin kan nyaatamudha jechuudha. Egaa guyyoota 40 ta'a jechuudha. Egaa soomni kun maqaa garaagaraatiin waamama. Egaa gosoonni sooma isa guddichaa kun maqaa garaagaraa itti kennamee kan waamamudha jechuudha. Egaa sooma guddicha kan jennu kun Gooftaan keenya erga cuuphameen booda kan soome waan ta'eef Waaqayyo guddaadha. Magaalaa Waaqa keenya gaara irratti guddaadha jedhee dubbata jechuudha. Egaa kan dubbatus faarfannaa Daawit boqonnaa 47 yookiin 8 lakkoofsa 1 irratti ni arganna jechuudha. Gooftaan keenya guddaadha, humni isaas guddaadha jedhee faarfannaa Daawit boqonnaa 147 lakkoofsa 5 irratti akkuma jedhame Gooftaan keenya kan soome waan ta'eef sooma guddaa jedhamee waamama jechuudha. Egaa soomni guddaan kun torbeewwan garaagaraatiin waamama. Torbeewwan kana keessaa torbeen inni yookiin inni jalqabaa kun sooma musnii jira jechuudha. Egaa sooma kunis sooma udaadee jechuun lafa qonnaa yookiin ooyiruu mootummaa bal'aa jechuudha. Hojii ooyiruu mootummaa kana namni hundumtuutti bobba'ee kan ni hojjeta. Soomni Gooftaa baay'ina guyyoota soomawwan kanneen biroo ni caala. Akkasumas soomni guddaanis sooma Gooftaan keenya mootiin samii fi lafaa soome waan ta'eef namni hundumtuu akkuma hojii ooyiruu mootummaa irraa bobba'ee hojjetu sana sooma Gooftaa soomuun akka qabu argisiisuuf sooma udaadee jedhamee ni waamama. Egaa yeroo kana kunis immoo seensa soomaa jedhamuudhaan ni waamama jechuudha. Egaa sooma 40 jedhama. Egaa Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos guyyaa 40 fi halkan 40 waan soomeef wangeela Maatewos boqonnaa 4 lakkoofsa 1 irratti dubbifne ni arganna jechuudha. Egaa sooma Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos
soome kuni yookiin soome yanni akka soomni nu ajaje keessaa isa tokkodha jechuudha soomni kuni. Egaa sooma kanas immoo guyyaa 40 fi halkan 40 gooftaan keenya Yesuus Kiristoos soomee jira. Akkasuma Museen illee soomee jira jechuudha. Egaa soomni guddichi kun yookiin abiyyi tsoom kan jedhamee beekamu kun torbeewwan gurguddoo of keessaa kan qabu ta'uu isaati jechuudha. Egaa torbeewwan inni qabu torbeewwan sooma guddaa kana keessatti torbee inni jalqabaa gadi bu'ee yookiin gadi bu'iinsa yookiin zawarradaa jedhamee ni waamama jechuudha. Egaa torbee sooma guddaa keessaa inni jalqabaa kan gadi bu'e yookiin zawarradaa yookiin immoo bara Addaam jedhamee ni waamama. Zawarradaa jechuun gubbaa irraa kan dhufe kan gadi bu'e jechuudha. Kunis waa'ee keenya Addaamii fi ijoollee isaa du'a irraa fayyisuudhaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos nama ta'uu isaa fi hojii fayyinaa raawwachuu isaa kan argisiisu jechuudha. Egaa samiirraa kan bu'e alatti gara samiitti kan ol bahe hin jiru kan jedhame jecha gooftaan keenya Yesuus Kiristoos irraa ka'uun hayyuun qulqulluu Yaareed zawarradaa jedhee raawwate yookiin immoo jecha kana kan fayyadame jechuudha. Kana jechuun jalqaba duggaa yookiin immoo kana yoo ilaallu baqaalu yookiin jechaan kan ta'e jechuudha. Egaa kun jalqaba duggaa sooma irratti guyyaa kana kan ibsame jechuudha. Hiikni isaas Addaam fayyisuuf samii irraa kan bu'e Yihuudoonni fannisan gooftaa keenya dabarsanii kennan jechuudha. Egaa kana kan ittiin yaadamu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos isa samiirraa bu'e kan warroonni Yihuudoota kan dabarsanii kennan kana jalqaba irratti Addaam fayyisuudhaaf samiirraa kan bu'e jechuudha. Egaa aangoo samii kan qabu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos hunda akka ta'e eenyumtuyyuu hin beekne inni lafas ta'e samii kanaaf kan bulchuu danda'u gooftaa keenya Yesuus Kiristoos ta'uu isaatiin inni aangummaa isaatiin samiirraa dhufu isaa kan nutti agarsiisa jechuudha. Egaa katabbiin kunis mana kiristaana keenya keessatti sanbata jalqabaa sooma ta'ee jala bultii isaa ni faarfatama ni galateeffatama. Torbee kana keessaa dilbataaf wiixata galataan dubbatamu kitaaboleen oriitii fi raajotaa keessaa kan fudhatamanidha jechuudha. Lammaffaa torbeen kun Musee jedhamuudhaan beekama. Waaqayyo gooftaan samii irraa bu'uu fannoo irratti fannifamuu Addaam fayyisuu isaa waan yaadachiisuufidha jechuudha. Dabalataanis torbeen kun sooma Hirqaal jedhamee beekama. Hirqaal yookiin immoo Hirqaal jedhamee mootii Bizaantaayinaatiin kan ture jechuudha kan ittiin beekamu. Torbeen kun maqaa isaatiin sababa waamamuuf bara sanatti Fariisonni Yerusaalem weeraranii fannoo gooftaa keenya booji'uu fudhatanii kan turanidha jechuudha. Egaa mootiin kunis gara Faaris deemee fannoo gooftaa sana irraa fudhatee gara Yerusaalem deebi'eera. Hirqaal yookiin Farisaan kana keessatti osoo wal waraananuu yeroo kanatti yeroo wal waraanan dura duuka bu'oonni sinodoosii isaanii irratti namni nama ajjeese umurii isaa guutuu haasoomu jedhanii murteessanii seera baasanii waan turaniif sooma kana sodaatee waan tureef amantoonni Yerusaalem turan yaada kana deeggaruudhaan ati diina keenya nuuf balleessi fannoo gooftaa keenya nuuf deebisi malee umurii namaa tokko waggaa 70 baay'ate 80 yoo xiqqaate waggaa 70 yookiin 80 waan ta'eef guyyaa 5 adda qoqqoonne siifni soomne jechuudhaan soomanii fi jiru jechuudha. Kana bu'uura godhachuudhaan warreen hin hubanne si'a tokko soomuuf kan dhiisan yoo ta'u warreen hubatan garuu dursaayyuu duuka bu'oonni soomaa kan turan waggaa waggaadhaan jalqaba sooma guddaatti sooma Hirqaal kan sooman kan turanidha jechuudha. Manni kiristaanaa keenya kana bu'uura godhachuudhaan torbee jalqabaa sooma gooftaa keenya Yesuus Kiristoos maqaa sooma Hirqaal jedhu kennuudhaan akka soomamu taasisteerti jechuudha. Egaa kanas immoo sensikaara bitootessa 10 ni arganna jechuudha. Egaa sooma duggaa qulqulluu Yaareed irratti zawarradaa jedhamee kan beekamu waytii sooma 40 keessaa katabbii yookiin dirsaa yeroo kana katabbiin torbee jalqabaa faarfatamuudha jechuudha. Yaada ijoon of keessatti qabates faayidaa soomaa kadhannaa kennaa jaalala
guddisee kan barsiisudha jechuudha. Hayyichi qulqulluu Yaareed duggaa sooma irratti Waaqayyo Museedhaan ummanni horiinis hundumtuu sanbata dadhabbii isaanii irraa haa boqatan jedhee ajajee ture. Kana jechuun sanbanni ilma namaaf qofa osoo hin taane lubbuun kan qabu hundi akka itti boqatu jechuudha. Guyyaa boqonnaa ta'uu ishee dubbatee jira. Seera ba'uu boqonnaa 20 lakkoofsa 10 irratti yoo dubbifne ni arganna jechuudha. Egaa waytii kana keessatti bari kunis jechuudha bara sooma Musee jedhamee ni waamama jechuudha. Waytiin kun sooma soomuun fedha qofaan osoo hin taane akka ajajamee yookiin akka labsame beekutu namarra jira. Raajii Yo'eel soomaaf qabadhaa cimaa sagantaa kadhannaa labsaa jaarsolii mana uumaa keenyatti sassaabamaati tokkummaadhaan Waaqayyootti iyyaa jedhee dubbatee jira jechuudha. Yo'eel boqonnaa 1 lakkoofsa 11 irratti jechuudha. Egaa soomaa fi qulqullummaadhaan murtaa'anii Waaqayyoof tajaajilanii jiraachuutu namarraa eegama. Soomni osoo hin barbaachisne ta'e gooftaan keenya Yesuus Kiristoos hin soomu ture. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos guyyaa kana hunda soomu ture. Oduu soomni barbaachisu ta'e garuu soomni waan barbaachisaa ta'eef kiristaanni soomuu qaba. Abbootiin baay'een kan soomanis kanaafi gooftaan keenya Yesuus Kiristoosis kan soome kanaafi Museenis kan soome kanaafi. Kanaafuu soomni bu'uura fayyina keenyati. Soomni nama jabeessa. Soomni fayyina lubbuu keenyaa fi kan foon keenyatti illee nuuf kenna. Addunyaarraa fagaannee Waaqayyoof akka bitamnu nu taasisa jechuudha. Kanaafuu nutis immoo akka fedhaa fi eeyyama Waaqayyootti soomnee raawwannee gara Waaqayyoo keenyatti dhiyaannee kan balleessinoo iraanne balleessarraa gara Waaqayyootti kan ittiin dhiyaannu ta'uu qabna. Yaa saba Waaqayyoo soomuudhaan iji keenya waan hamaa ilaaltu irraa waan gaarii ilaaltu argachuu dandeenya. Soomuudhaan arraba keenya waan gabaa dubbatu waan gaarii akka dubbatu ta'uu dandeenya. Soomuudhaan miila keenya iddoon taane deemu iddoo gaarii akka deemu gara mana Waaqayyootti deemu goosisuu dandeenya. Soomuudhaan harka waan hin taane qaqqaburraa harka jecha Waaqayyoo qaqqabu akka harka jecha Waaqayyoo keessatti jiraatu ta'uu dandeenya. Kanaafuu akka fedhaa fi eeyyama Waaqayyootti soomnee Waaqayyoo keenya walitti araaramnee jiraachuu kan qabnudha jechuudha. Kakaasee kan na jalqabsiisee kan na xumursiise galanni Abbaadhaaf, galanni Ilmaaf, galanni Hafuura Qulqulluudhaaf, galanni fannoo isaatiif yaa ta'u. Amiin.